oo biyo booyad lagu keenay yuu markuu weysaysanaya haddana uu daadaalay waxaa ku yidhi meel laga keenay biyahan ma oginiyoone weysadan aad buruuqda hayso caayar mataqaanaaye biyaha weysada yaree. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة هي كم نجار اسمي خيال جتني تنجتة أران تنجايمو ودوانو تصوبا دا كان جتولا نانو سومالي تراد كمان أجل مرا والفانا أوفنا جتولا نانو سومالي توبيا مال تجتولا ودو سوبا دا umar غنير توفا تجتولا ودوانا كان أقوى مو مالي فربايتسي ودو أمان دوتو هم بعدين كم قتشافي حالا إسي دو أمان دوتو هم بيكمين أباي مو بجفاسني كمان جلن سامي تلافا ولا فرميات رتيا داتاتين تولا إيجا جيسا راجل مرا ولين إلى الجدي جادي Nawaliin isinis turtii taasisan isin jenna. Namni yeroonii fi waan adda addaa hojjetu waan sobaa garaagaraatti hojjechaa turan. Uummanni naannoo Somaaliitti fi uummanni naannoo Oromiyaadha jechuun uummata nagaa waliin jiraatu. Uummanni fakkeenyaaf yeroo amma duraatti bakka waliin jiraatan osoo hin taane uummata Oromoo lamaan wal afaan jechuun Oromoo walitti buusuudhaan waaqa Oromoo ibsaa mul'atu. Tokko lafa naannoo Oromiyaa jiraatu dirqamaan naannoo Somaalii jiraatu. Dhiyeenya kana godina argee baanaa jiraatan daarii mukkatti galtee turteera. Diibdee magaalaa kakkarraa jechuudha lafti xiqqishoon hanga arratee harkaatu geenya takka aanaa haa taatu jechuun dirqama naannoo Somaalii irratti tarkaanfii sun fudhachaa ture. Tarkaanfii sun irratti immoo bulchiinsa aanaa sanaa jiraatu haa galatoomu tarkaanfii inni fudhateenis namoota waan akka isaan hojjetan mara dhorkee ammallee dhorkuu danda'u. Garuu ibduu adiibee bulchiinsa aanaa sanaa arrafamuu qabu. Hooggantoonni naannoo Oromiyaa arrafamuu qabu naannoo Somaaliidhaati. Garuu maaliif namni keenya hooggansa keenya waan fedheef ta'e hooggansa Oromooti waan fedheef kaballeessu ta'e namni alagaa arrabsuun biyyoon kun eeyyamamne suni. Uummanni Oromoodhaa maaliif jennaan hooggansa kan keenya nu miidhagsu wanni godhus uummanni Oromootiif afaan Oromootiif Oromoo fudhatees godhee jiraata. Garuu namni alagaa irraa as dhufee afaan biraatiin as seenee arrabsuun kunis baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Nuti immoo hooggansa aanaa jenna san bulchuu yaani uummanni keenya kan Oromoo bulchuu jaarsa lamaan wal afaan deebisanii wanni godhan. Ayyee daawwattoota keenya walitti deebinaa harka shama harka fuunes ni jaa akkuma saayintaanii yuutuubii keenya dabalatu laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa kan jaa gara mootuu keenyaatti waliin dabala. Oduun sobaa sama kun maal kan jiru waliinis ni lafa hanga xumurichaatti waliin turtii dheeraa taasisan isin jira. Dubbii adda addaa jechuudha kan namni hin tuffatu jechuudha. Hundi kan isaanii kan qaban kana guutuu viidiyoowwan adda addaati waliin walitti deebina. Guutuu isaatis waliin ni ilaalla jechuun yaada. Hanga xumuraattis maal gootan laayikii fi sabskiraayib godhuu isiniin waliin haa turuun isin jira. Kanatti aansuudhaan immoo bulchaan godina Booranaa Bahaa Abdulrazaaq Hussein namni jedhamu san Somaalee jechaa jiran. Warri godina Booranaa kun guutuun isaanii tarkaanfiin isaan irra jiran baay'ifatti akka inni Somaalee ta'e kan isaan mirkaneessaa jiran. Tayyee hooggantoonni keenyaa Somaalee ta'uu kan namni kan gaafasitti yebeessa irratti duulee ani Somaaleedha ati Somaalee jedhanii oofan sundaamsa namoota hedduu jajjaabsu yaada namoota garaagaraatiif jira. Waa takka ilaalamee uummanni naannoo Somaalee kun uummanni naannoo Oromiyaa dubbatanii waa takka hin jaanne callisan. Amma mootummaa naannoo Oromiyaa osoo kan jennu wanta kan qabne kan jamanaa akka fayyaa hin qabne isaanii mana akka laajjan. Uummanni kan dubbannee callisaa jiranii turan. Kabajaa sun hin qaban. Sun bira kuti ifaan mana barnoo ifaan isaanii sideemaadhaa ture naannoo Oromiyaa irra sideemu guyyaa tokko gabbaanii maaliif ifaan isaanii sideema jennee dubbatan kan kan gargaarute jijjigaa lafa Oromoo deebi'anii jijjigaa maal deebiin jedhu. Lolli isaan oofanii fi siyaasni isaan baatan kan addaati. Namuu siyaasa adda addaa poolisii uummata Oromiyaa maal irra jetti jedhan. Viidiyoowwan isaanii yoo ilaalte kan isa ajaa'ibsiisu. Hooggantoonni isaanii kan ammaan dura seenaa kottuu seenaa namni hin jenne seenaa namni isaan ajaa'ibsiisu jira. Uummata rakkina bishaanii qabuuf lafa reenya bareedduu ijaan gisee gara naannoo Oromiyaatti walitti himan. Uummata rakkina adda addaa qaban. Mee viidiyoo mootummaa naannoo Somaalee kan dura Abdii Maamad Umar jechuudha. Viidiyoo isaa tokko yooniif daawwattan ni ajaa'ibdan jeetii yaadaa jechuudha. oo biyo booyad lagu keenay yuu markuu weysaysanaya haddana uu daadaalay waxaa ku yidhi meel laga keenay biyahan ma oginiyoone weysadan aad buruuqda hayso caayar mataqaanaaye biyaha weysada yaree oo mataqaanaaye weysada biyaha anaa ag taagnaa booyadii baa u shubtay caagadii buu ku shubtay waxa weeyaan caagadna uu ku soo isijiistay caagadna uu ku weysaystay maxaa la sawirka waan waliin daawwatanii kan jechuudha rakkoo bishaanii kan bakka salaatanii fa'aa walitti qaban jechuudha. Maaliif jechaadhaa fi bishaan gargaarnee kan osoo ni fintu bishaan maaf wanni bishaan bakka irraa makiinaan booyyidhaan lafa deddeebisan hawaasa salaatu tarkaanfii gadhiisaniif gaafatama jechuudha. Hanqeenya immoo asii biraa bunnee asii wanni goonee akka ta'etti ittiin jiraachaa ture. Kana qofa bira qotu mootummaan naannoo isaanii kan ammaa uumaa jiraatu. Naannoon Oromiyaa waan ittiin galchuuf baatii ittiin galchu. Magaalaa xixiqqii naannoo Oromiyaa irraa ijaan mul'atu akka isaan biyyattii kana guutuu hin geenye taate jechuudha. Kan isaan immoo oduu sobaa ganama galgala biyyattiidhaan gadi ba'anii miidiyaadhaa fi sobaan uummata keenya irratti dabarsaa jiran magaalaa takka jechuudha. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa gaafaanii fi mana barumsaa isaanii ijaaruu kabajaadha waan adda addaa kan godhan. Viidiyoo kana ilaalu beeku.
ay video control deegaanka Oromiya mudane Shimalis Abdisa ayaa xariga ka jaray dugsi sare oo ay darajadiisu tahay nooca koobaad. Dugsigani oo laga dhisay magaalada Jigjiga magaciisuna uu yahay ka ayuu madaxweynaha deegaanka Oromiya ugu deeqay shacabka deegaanka Soomaalida waana mid lagu xoojinayo xiriirka iskaashi ee labada deegaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maamulka Oromiya iskuulkan aan maanta xariga ka jarnay waxa weyn ka bedeli doona baahida waxbarashada magaalada Jigjiga gaar ahaan isagoo loo isticmaali doono iskuul gaar ah oo ardayda tayada fiican lagu soo ururiyo xiriir wanaagsan la yeelan doono jaamacadda magaalada Jigjiga runtii iskuulkaas inay nagu deeqaan waa ku mahadsan yihiin waxaan ay calaamad u tahay isdhexgalka iyo walaalnimada labada deegaan ee soo kobcayay tan iyo isbedelkii kadib kaas oo aan sii xoojin doono insha Allah haddii aan leeyahay laba shacab oo kala maarmaya maaha dhaqaale ahaan siyaasad ahaan bulsho ahaan diin ahaan dad isku dhex jira oo jaara oo intaasoo kun oo kilomitir jaar oo wadaaga maadaama yihiin in sidan oo kale la isu taageero waxyaalaha soo kordhana sidan oo kale looga tashado oo maaragtay xal looga gaadho ahmiyad weyn bay leedahay socodkooduna arrimo noocaas kuni amma video isaanii hojjete naada'uunana inni jechuudha haala kanaan gaafa haasa'u jechuudha haala bareedaadhaan nuti uummata tokko uummata waliin jiraatu uummata daamboomti uummata wal jaalatu uummata maariitu dubbiin hundi dubbisa baay'ee uummanni isaanii hojii jiraachaa lafa Oromiyaan irra jiraatan Oromiyaa keessa kaanii walitti Oromiyaan naannoon Oromiyaa kaanii xiqqaatu hooggantoonni naannoo Oromiyaatii akkasuma ijoollonni isaanii TikTok irra akka garanii dhaabatan waan akkasii hojjetan garuu kun immoo waan namoota hedduu ajaa'ibsiisu jechuudha eegaa ajandaa sobaa isaan ganama galgala hordofanii fi kanneen adda addaatiitu jira eegaa mootummaa naannoo Somaalee magaalaa Bishooftuu akka tirfii magaalota waxay soo saartaa 1.5 bilyan 1.5 bilyan bay soo saartaa sanadkan anaga qorshaha noo yaalla deegaanka weliba aad maaragtay kor loogu qaaday ay layidhi maan dabadaan iska marnay baatii takka keessatti jechuudha doolaara biliyoona takkaa fi wayii asbaabti mataa isiititti naannoon Bishooftuu bichitiin magaalaa Bishooftuudha bichaan mataa isiidhaatiif doolaara biliyoona takkaa fi wayii asbaabti jechuudha. Mataa takka qofatti ayyee mee magaalli takka mataa isii bichaadhatti gaafa keessa akka asbaabtu magaalota meeqaatu hanga sinaatti asbaabtu waan ajaa'iba sitti magaalaan sun warshaa fi waan hunda yoo qabaatte hangam takka akka asbaabtu dandeessu jechuudha. Hayyee egaa oduuwwan adda addaa kan ta'in oduu sobaa kan adda addaatiitu jira jechuudha. Akka waraanni naannoo Oromiyaa dhaqee achirratti ciidamada deegaanka Oromada ayaa maalintii labaad oo xidhiidh ah weerar ku soo qaaday degmada Dekasuftu ee gobolka Liibaan waxaana hadda halkaas ka socda dagaal kuni jechuudha video isaan sobaan hojjetanii videoowwan jechuudha waraana keenya hin dalagin waan waraanni naannoo Oromiyaa hin hojjetin ni hojjete yaani irratti gaggeessan oduu sobaa yeroo hunda deemuu fi irra deddeebiidhaan naannoo Oromiyaa irratti deemu oduun sobaa kan akkasii hedduudhaatu ture jechuudha. Nama isaan keessatti sobuu bareedu jechuudha miidiyaan isaanii gadi bu'ee miidiyaan guddaan soba sana jechuudha. Miidiyaa guddaa irratti gadi baanee naannoon Oromiyaa kana muka jette yaani soba hawaasni isaanii itti manayyee eegaa bulchaa godina Boorana Bahaati jechuudha namni Abdirasaaq jedhamuun namoonni hedduun inni Soomaaliidhaa jedhamuun Soomaaliidhaa miti jedha namni kun hawaasni isaa guutuun dhibbaan Soomaaliidhaa jechuudha jiran namoonni hedduun haala isaa kana keessa qabanii osoo hin taane ibsaniiti ifa baasanii mul'isaa jiran kana irraa immoo namoota hedduudhaatu isaatti gargaaraa jira jechuudha. Namoonni tokko tokko akkamitti kana hojjetan har'a immoo sobaamee garagalee Soomaaliidhaa isaan jiran isaan guutuu waliin wal dhabanii Soomaaliidhaan viidiyoo balazaayaa tokko gara YouTube Rayyaatii fi Facebook Rayyaatiin gadi lakkisee jira. Viidiyoo waliin daawwatanii walitti deemsan. Filatoomaan isin jedha.